Akkam jirtu jaallatamtootaaf kabajamtoota qophii daandii wangeelaa. Kun ergaa wangeela keessaati. Qophiin daandii wangeelaa qophiiwwan garaagaraa qabatee isiniif dhiyaata. Biyya biyya keessa kan jirtan, qophii kana hordofaa kan jirtan, nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bakka jirtanitti isiniif haa ta'u. Har'a qophii barsiisuu qabannee dhiyaannee jirra. Hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjiniin tura. Faarfannaa coomisaa kana booddee walitti deebinaa. Tole deebinee jirraa. Akkuma jalqaba kaasuu yaaletti qophii barsiisuu sagalee waaqayyoo keessaatii dubbifannee eegallaa. Rooma boqonnaa 8 lakkoofsa 5 kaasee nan dubbisaa. Sagaleen waaqayyoo akkas jedha. Warri akka fedha fooniitti jiraatan yaada isaanii fedha fooniirra dhaabaniiru. Warri akka fedha hafuuraatti jiraatan garuu waa'ee waan hafuuraa hin yaadu. Yaada ofii fedha fooniitti hidhuun du'a fida. Yaada ofii fedha hafuuraatti hidhuun garuu jireenya nagaas hin fida jedha. Roomaa boqonnaa 8 lakkoofsa 5 hanga lakkoofsa 8 dubbifachuu dandeessu. Yookiis boqonnaa 8 lakkoofsa 1 kaasanis guutummaa isaatti dubbifachuu dandeessu. Kutaan amma irraa dubbise keessatti kutaa kana bakka lamatti qoonnee ilaalla. Fooniif hafuura. Foon maali? Hojiinsaas maali? Ijji hojiisaas maali? Inni lammaffaan hafuura. Hafuurroo maali? Hojiinsaa maali? Ijji hojiisaas maali? Ni jalqaba irratti hojiin foonii maali? Sagalee waaqayyoo keessaa Galaatiyaa 5:19 hanga 21tti hin dubbifannu. Haa dhaggeeffannu. Hojiin foonii mul'ataadha. Isaanis halalummaa, xuraa'ummaa, jireenya gadhiisii, waaqayyoolii tolfaman waaqessuu, qoricha namatti gochuu, diinummaa, qoccolloo, hinaaffaa, eekkamsa, ofittummaa, yaadaan gargar ba'uu, barsiisan gargar cabuu, weennoo, machii, albaadhummaa, wanta kana fakkaatus akkuma ani kanaan dura isinitti himee ture. Warri wanta akkasii hojjetan mootummaa waaqayyootti galuu akka hin dandeenye amma isinitti nan hima. Egaa sagalee waaqayyoo keessaa akkuma amma dubbifannetti hojiin foonii mul'ataadha. Innis xuraa'ummaa, halalummaa, machii, jireenya gadhiisii jiraachuu, yaadaan gargar cabuudha. Isaan kun hojii fooniiti. Ija isaa haa ilaallu. Ijji isaa maali? Erga hojiin foonii kana fakkaatee xuraa'ummaa ta'ee, sassata ta'ee, jireenya gadhiisii jiraachuu ta'ee, ijji inni kennu maali? Namni tokko gaafa waa hojjetu ija irraa eega. Ija irraa eegaa jechuudha. Kanaaf gaafa namni akka fedha fooniitti jiraatu waan galfatu qabaa jechuudha. Wanti inni galfatu, wanti inni argatu maali? Bu'aansaa tokko haa ilaalu. Tokkoffaa irratti badiisa galfata. Badiisa galfata. Galaatiyaa boqonnaa 6 lakkoofsa 8 namni akka fedha fooniitti facaasu badiisa galfata jedheetu dubbata sagalee waaqayyoo. Kanaaf namni gaafa akka fedha fooniitti facaasu ijji inni argatu inni tokkoffaan badiisaa jechuudha. Inni lammaffaan mootummaa waaqayyoon ala ta'a. Ijjisaa mootummaa waaqayyoon ala ta'a. Mul'ata 22 lakkoofsa 15 kaasnee dubbifachuu dandeenya. Sagalee waaqayyoo akka jedha achirraa garuu warri akka saree waan hundumaa xureessan, warra qoricha namatti godhan, warri halaleen, warri gumaa, warri waaqolii tolfamuu waaqessan, warri wanti sobaa jaallatan, warri hojjetanis hundinuu alatti hin hafu jedheetu kutaa sana keessatti dubbata. Egaa kun ija hojii fooniiti. Isa lammaffaati. Sadaffaan ijji hojii foonii kuni kan Kiristoos miti. Gaafa akka fedha fooniitti jiraannu hojii ijji nuti argannu kan Kiristoos miti. Sagalee waaqayyoo keessaa Roomaa boqonnaa 8 lakkoofsa 9 hafuurri waaqayyoo yoo dhuguma isin keessa jiraate isin
akka fedha hafuuraatti malee akka fedha foonitti hin jiraattan. Inni hafuura Kiristoos of keessaa hin qabne kan Kiristoos miti jedheetu dubbata. Sadaffaa irratti egaa fedha fooniin gaafa jiraannu inni sadaffaan kan Kiristoos miti. Kanaaf inni arfaffaan du'a fida. Du'a fida. Rooma 8:6 dubbifachuu dandeenya. Yaada ofii fedha fooniitti dhuun du'a fidaa jedheetu kutaa sana keessatti dubbata. Akka fedha fooniitti jechuun ijjinni argamsiisu kana du'aa jechuudha. Inni kan biraan Waaqayyoon gammachiisuu yookiis garaa ciibsuu hin dandeenye. Rooma 8:8 irraa yoo dhaqnee dubbifanne argachuu dandeenya. Kan biraan diina Waaqayyo nama godha. Ija hojii foonii diina Waaqayyo nama godha. Rooma 8:7. Rooma 8:7 irraatii dubbifachuu dandeenya. Diina Waaqayyo nama godha. Hafuurrii fi foon waliin galu wal dhiibaadha sagalee Waaqayyo. Kanaaf akka fedha fooniitti jiraachuu hin qabu. Kiristaanonni namni kamiyyuu akka fedha fooniitti yoo jiraata ta'e diina Waaqayyo akka ta'e beekuutu sirra jiraata. Inni xumuraa inni torbaffaanii waan muraasaaf nama gargaara. Akka fedha fooniitti jiraachuun yookiis hojjechuun ijji nuti arginu waan muraasaaf nama gargaara. Ergaa Phaawulos isa duraa gara warra Xiimotewoositti barreesse 4:8 irraatii akkas jedhe namummaa ofii fooniin of qopheessuu ni jedha. Wanta muraasaaf nama gargaaraa jedheetu dubbata. Egaa ijji hojii fooniis kana fakkaata. Kanaaf maal gochuu qabna ree? Isa kanarraa of adda baasuu qabna. Isa kana of keessaa baasuutu nuuf ta'a. Efesoonii boqonnaa 4:22 irraatii yaada namummaa moofaa isa durittiin jiraachaa turtanii sakajeella nama goyoomsuu manca'e of keessaatii baasaa jedheetu dubbata. Kan biraa garaa keenya kennuuf hin qabne. Erga ijji isaa kana fakkaate garaa keenya kennuuf hin qabne. Roomaa 13:14 gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka uffata sibiilaatti uffadhaa jedha. Mala hawwa namummaa foonii isa gammachiisuudhaafis garaa keessan hin kenninaa jedheetu dubbata. Egaa ilaallee jirra. Hojiin foonii maal akka ta'e ilaalleera. Tokkoffaa irratti badiisa galfataa. Lammaffaa mootummaa Waaqayyoon ala nama godhaa. Sadaffaa kan Kiristoos miti. Arfaffaa du'a namatti fidaa. Shanaffaa Waaqayyoon gammachiisuu hin dandeenye. Ja'affaa diina Waaqayyo nama godha. Torbaffaa wanta muraasaaf nama gargaara. Egaa hojiin foonii isaan kana ijjisaa jechuudha. Egaa jalqaba irratti akkuma kaasuu yaalee bakka lamatti qoonnee ilaalla. Amma immoo waa'ee hafuuraa haa ilaallu. Hafuurroo maal? Ijji hojii isaa maal? Mee sagalee Waaqayyoo maal jedha asirratti? Akkuma sagalee Waaqayyoo keessaa dubbifannee Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 22 hanga 24tti haa dubbifannu sagalee Waaqayyoo. Iji hojii hafuuraa immoo jaalala, gammachuu, nagaa, obsa, garraamummaa, arjummaa, amanamummaa, garraamummaadha. Of dhowwuudhas. Egaa seerri isaan kanaan mormu hin jiru. Warri kan Kiristoos Yesuus ta'an immoo yaada foonii hawwa isaa fedha isaas fannisaniiru. Nu jireenya hafuuraatti yoo jiraanne hafuura kana duukaa bu'uu keenya. Egaa kottaa of dhiibduu walitti naqxuu ta'uu hin dhiibnaa. Egaa sagalee Waaqayyoo akkas jedha. Kun hojii hafuuraati. Hojiin hafuuraa jaalala, garraamummaadha, obsa, qajeelummaadha, qulqullummaadha. Isaan kun hojii hafuuraa keessaa kanneen muraasadha. Egaa hojiin hafuuraa isa kana erga ta'ee ijji nuti irraa argannu maali? Gaafa akkasitti deddeebinu, gaafa akkasitti jiraannu ijji nuti argan bu'aan nuti buufannu mee muraasa isaanii immoo haa ilaallu. Tokkoffaa dhoksaa waan tokko beekuuf nu gargaara. Gaafa akka hafuuraatti deddeebinu dhoksaa waan tokko beekuuf nu gargaara. Ergaa Phaawulosii isa duraa gara warra Qorontoositti barreesse boqonnaa 2 lakkoofsa 15 irraati namni hafuuraa jedha waan hundumaa shallagaa jedha. Namni hafuuraa
waan hundumaa shallagaadha. Gaafa hafuuraan geggeeffamnu waan hundumaa shallaguu dandeenya jechuudha. Waan hundumaa beekuu dandeenya jechuudha. Waan yaada waaqayyoollee qorree bira geenya jedheetu dubbata. Ergaama Phaawulos gara Qorontositti barreessa 2ffaa lakkoofsa 10 irraa yoo dubbifanne yaada waaqayyoollee hafuura qulqulluudhaan qorree bira ga'uu dandeenya jedheetu dubbata. Inni sadaffaan jireenya bara baraati. Jireenya bara baraati. Jireenya bara baraati. Galaatiyaa 6:8 namni akka hafuuraatti facaasu jireenya bara baraa galfata jedheetu dubbata. Inni arfaffaan ijoollee waaqayyoo ta'uu keenya Rooma boqonnaa 8:14 hanga 16tti. Kanaaf warri hafuura waaqayyoon geggeeffaman hundinuu ilmaan waaqayyooti jedheetu hafuurichi isin fudhattan hafuura ilmummaatti guddifamtan malee hafuura garbummaa yookiin sodaa jalatti isin deebisu miti jedheetu dubbata. Inni sadaffaan dadhabbii keenya keessatti nu gargaara. Roomaa 8:26. Inni arfaffaan nuuf kadhata. Roomaa 8:27. Hafuuricha akka jaalala isaatti warra isaaf qulqullaa'aniif hin kadhata jedheetu dubbata. Inni shanaffaan nu gorsa yookiis nu barsiisa. Ergaa Yohaannis duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 27. Dibanni isin isa biraa fudhattan garuu isin keessa hin jiraata. Inni waan isin barsiisuuf nama biraa isin hin barbaachisu. Hafuurri isin dibattan inni nu barsiisa jechuudha. Kanaaf inni kan biraa inni ja'affaan hafuurri qulqulluun nuuf dubbata, nuuf falma. Yohaannis 14:26. Inni isin dubbatu hafuura qulqulluun hin abbaan maqaa kootiin ergu garuu waan hundumaa isin hin barsiisa jedheetu dubbata. Egaa nuuf hafuurichi kennameera. Isa kanaan geggeeffamnee jiraachuutu nuuf ta'a. Egaa firoottan koo, obbolootan koo, biyyaadhaaf biyya keessa kan jirtan, qophii keenya hordofaa kan jirtan, kanaaf akka hafuuraatti haa jiraannu, akka hafuuraatti haa deddeebinu. Har'aaf qabannee kan dhiyaanne kana fakkaata. Qophii biraan deebinee wal argina. Nagaan